السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفون جالة تمتوتا في كبجمتوتا ومتورو حركنو مركا وجتا جرا مركا كنامو حاجة فيديو كان أنقط أمراتي تردفا كم يكا مركام إسني أجرسي سويتشودا namoota kamiyyuu ta'ee akkaataa akka aadaa Arsiitti marqii kabajamaa fi jaallatamaadha. Kinoo asitti uummata akka wanni itti dabalame hin jiru. Ooyiteen qofa dhiqamee bishaan qofa keessa jira jechuudha. Isinitti mul'atu bishaan qofa keessa jira. Bishaan san akkaataan isinitti dabaluu dandeettaniin akkaataa mana maatii keessaniitiin jechuudha. As keessatti ooyitee qofa dhiqee bishaan qofa itti dabalame malee wanti biraa homaa wanti jiru hin jiru jechuudha. Wanti kanaan adda kinooti kosiin waan hin argamneef yeroo baay'ee nu biratti kafayyadame kinoo waan akkanaa kanneen kunillee akkuma kosiiti waan fufurdaadha jechuudha. Guttoo fufurdaadha. Inni kunillee akkuma kosiiti jechuudha. Deebi'ee ammallee batta akka hin kufnetti jechuudha. Ooyiteen akka keessaa gadi hin seennetti bakka kosii buusee itti godhellee kinoo kana jechuudha. Akkuma isaa jechuudha. Kinoo fufurdaadhaan jechuudha. Inni kun akkuma kosiititti kosii caalaa humna qabaa jecha dafee ho'isuu irratti. Kinooti bishaan keenya nu danfee jira. Bishaan keenya haala kanaan nu danfee jira. Akkana fakkaata jechuudha. Harceen nu qopheeffannillee harcee marqaati. Harceen marqaa akkana jira. Harcee marqaa kana yoo natti mul'isi naa waraabi jettan marsaa itti aanu isin waraabuu danda'a. Akkami akka qopheeffamu harceen marqaa kun wanti inni wali qophaa'e boqqoollaadha, xeefiidha, haayisaadha, qamadiidha jechuudha. Garbuudha waan haganaa walitti qopheessine jechuudha. Harcee marqaa kana isinillee wantoota barbaadan walitti qopheessuu dandeettanii ka qabdan irraallee keessaa hir'istanii walitti qopheessuu dandeettan jechuudha. Haala kana qopheessee marqa kana immoo haga xumuraatitti hordofaati jechuudha. Kinoo uumayyuu qabu harcee sanitti godhataa jirra. Wanti isin beekuu qabdan dirqama harceen kun kana ta'uu qaba osoo hin taane harceen qamadii bichaallee hin ta'a jechuudha. Daakuun qamadii bichaallee kana qofaa miti kan wantu barbaadan godhachuu dandeettan jechuudha. Xeefiin bichaallee marqa bareedaa ta'a jechuudha. Sun ammoo wanta qabdan wanta mana keessan jiru irraa qopheessuu dandeettan jechuudha. Yeroo itti aanu marsaa itti aanu irratti isiniif waraabaa inshaallah yoo qopheessu. Asumaan like subscribe gochuun irraanfatiin haa Oromoo akkana fakkaata. Hanga inni xiqqoo yaabbatu jechuudha. Hanga yaabbatee xiqqoo takaatakuu gahuutti jechuudha. Kan itti godhuu qabnu wanti isin beekuu qabdan takkatti maan furdisuu hin qabnu. Takkatti maan furdisuullee hin qabnu. Deebi'ee ammoo akka inni likki inni itti takaatakutti hin jiraame xiqqoo muuqii irra yabbistanii jechuudha. Xiqqoo takaatakuu qaba. Kinoo haala kanaan na bilchaatee jira. Duubaan itti dabalataa jechuudha. Sun bilchaatee jira waan ta'eef akkuma isinitti hime san sirriitti takaatakee jira. Hogganaallee keessaa baaseera jechuudha. Amma immoo haa yabbatuuf gara yabbisuuf deemaa jira. Suuta galabaxachuu qabda. Akkana jechuudha. Inni guddaan ooyiteen isaa afaan yoo bal'ata irraa filatama. Ooyitee afaan bal'atutu iyyuu marqaaf bareeda jechuudha. Aadaa Arsii irratti marqii kabajaa guddaa akka kabajaa guddaa akka qabu hin beektanii meeqa keenyatu iyyuu marqa hojjechuu danda'a hin dandeenye jettanii cheekii of ilaaluuf jechuudha. Marquu qabdanii biyaas yoo waan itti marqitan dhabdanii namni ijoolleen hin beekne jirtanii waan itti marqitanuu dhabdan hangam beekaa fi hin beekne akkana jechuudha. Osoo inni guddaan jechuudha osoo irraa hin buusin jalqaba ibiddumarra jechuudha. Osoo hanga tokko yaaltanii irra bareeda. Maaliif jennaan adda irraa buustanii marqi sun isin jalaa lilligdaa yaada waan ta'eef osuma irraa hin buusin akkanatti seeraan sukkuumuu qabdan jechuudha. Akkana sukkuumamuu qaba. Maaliif jennaan marqi yeroo san mi'aaya.
ibiddi barra sukkuumuu qabda takka gullichaan keessan akka isin jala as gubbaa kaayannee kana as gubbaa kaayannee jechuudha. Maaliif jennaaniin akka nu jabaatuuf waan guutee jiruuf kun keessaa nu jala habaha arceetti dabalannee san achumarra dhiifannee haga kana waliin geennuuf san achirra dhiifannee akkatti erga san waliin gahannee geeffannee kanatti deeffanna jechuudha. Kanallee suutumaan an waan maatiin baay'ee ta'eef guutee isin yoo xiqqeessitanii hojjettan isiniyyuu hin dhibuuyyuu. Gadillee buustanii lafatti jechuudha. Erga kana waliin gahattanii kaatanii booda lafa buustanii lafatti illee sukkuumachuu dandeettanii yoo barbaaddan, yoo lafa geessitan ammoo ibidda jala gad haadhuu qabdan jechuudha. Yookaan ammoo gullichaan keessaa yoo akkanaa mijataa isinii ta'e asumarratti kanatti lixuu dandeettan. Kanatti sukkuumuu qabdan jechuudha. Sirra sukkuumuu qabdan. Goggolaan tokkochi yoo keessa argame nama salphisa waan ta'eef sirra sukkuumuu xiixee jira jechuudha. Arga nama gubaayyuu. Akkanatti xiixee jira. Karaa sukkuumuu irraan ta'eef hin galabbadha. Lala galabbatu qabdanii. Ibidda ammoo ibidda xiqqishuudhaan xiixuu qaba jechuudha. Ibidda xiqqishuudhaan akka xiixuu godhuu qabdanii. Sabuudhaan sitii kan ahee. Kinoo amma qorii keessa baafannaa. Akkanatti ladhaa akkana kenne birra dura akkanatti irraa fuudhanna jechuudha. Haga nu barbaachisu yeroo baay'ee akkanatti hin kaa'inaa qilleensi isin jalaa dhahaa. Yoo kanaan kaa'achuu barbaadan sirriitti affanuu qabdan akka qilleensi hin seennetti as keessa baasadha jechuudha. Haga nu barbaachisu irraa baafadhee ka'ee dhiqee ergasii dhadhaa bareedaa dhadhaan suudha jechuudha. Ergasii miicaa durallee miicameera garuu irra deebi'ee waan miicuu barbaaduu fi kana akka qilleensi nu jalaan dhoofne shaffananna jechuudha. Boodatti deebi'ee shaffanna akkanatti waan kanaa qabaatee raanii. Kinuuti arqillee dhiqadhee qarqfee jira jechuudha. Arqillee qulqulleeffadhee bishaan illee itti naqadhee durallee dhiqamee jira. Garuu irra lolla'uu barbaadeetu namoonni baay'een kan marqan jaalannan jira. Namoonni marqa diganiif yookaan sababa dhadhaati. Wanta hojjetan san qulqullinaan hojjetamuudha. Akka barbaachisu jechuudha. Ammaaf kunuun naa baqiidha.
deebi'ee qulqulleessa jechuudha bishaan biraatiin. Yoo akkana goonu akka kana godhuun keenya akka bishaan keessaa xuxuufi harki nu qulqulchaa sanii fi akka biraarra qulqulleessee gara baay'isuu deema jechuudha. Kinoo gibbima keessaa muruu jechuudha. Kanneen illee kun xeena addaamii sukaayiidha. Kun sukaayiidha. Kun hossoo bilaadha. Kenninumarraa mura jechuudha. Xeena addaamii yeroo dhadhaadhaaf barbaannu cimeessa irraa barbaanna jechuudha. Kasirri cimee uummatee jiru hin jiraame. Ka akkasiisan barbaanna. Ka akkasiisan turre bareeda. Isa baay'isina jechuudha. Asii hossoo bilaa irraallee namoonni kan margaa tokko qabdan isa fayyadamuu dandeettanii. Isa biraa immoo qimamii kororimaa absuudaa gurraacha walitti uumamaallee akkasitti illee fayyadamuu dandeessanii isallee itti fayyadama jechuudha. Kana qofaa miti. Asitti kina qimamii isiniin jedhe guutuu itti dabalee kinoo asirra kaayiroo jechuudha. Aga barbareen baatu jireetti. Kinuti qorii kennaa eenyu nama meeqatuyyuu akkanatti maree kaayatame nama meeqa namni akkana kaayata maree akka ergetti hojjetanii kaa'anii keessa isii qulqulleessanii dhiqanii namni maree kaa'u nama meeqa namni akkana kaa'uu danda'u. Calleen kunniin baay'ee adagaan danda'u beektanii sirriitti qabuu barbaachisa. Kanaafuyyuu akkana martanii seeraan kaa'uu qabdanii callee xixiqqashuu kanneen namoonni ajajachuu barbaadan meeshaa akkana kanneen meeshaa aadaa guutuu namoonni ajajachuu barbaadanillee asumaan na dubbisuun irraanfatina meeshaa akkanallee hojjechiisa isin jechuu barbaade jechuudha. Namoonni barbaadan argitanii qorii babbareedaa kanneen akkana bareedu kanneen isin hojjechiisa keessa na dubbisuun irraanfatina isin jedha. Argitanii kinoo haala kanaa yoo irraa buqqisnu akkana bishaan guure jechaadha argitanii. Yeroo akkamii akkana bishaan guuraa bilchaatee jira jechuudha. Xiixee sirri bilchaatee jira. Argitanii mi? Tanii asumaan qorii kana laalaa qoriin kun akkana bareedaa baay'ee tokko bareeda jechuudha. Hedduu bareeda wallaahi garuuyyuu yeroo dheeraatti fayyadamnee jirra. Garuuyyuu akkanuma bareeda meeshaa akkanaa kana yoo barbaadan nam tokko akkamii hojjetaa kana keessatti haphisanii argitanii kana haphisanii hojjetanii kun ammoo yoo akkana jira jechuudha. Namoonni barbaadan keessa na dubbisaati meeshaa aadaa babbareedaa hojjetadhaa isiniin jedha. Kana fakkaata. Qorii bareedaadha. Qorii hedduu bareeduudha jechuudha qoriin kuni. Kanatti kinooti jalqaba jechuudha. Qorii keessa sosochaasuu keessaan irraanfatinaa isiniin jedha. Maaliif jennaaniin jala isaa jechuudha. Dhadhaan jiraachuun dirqama. Erga akkana jala isaa waliin geettanii booda dhadhaa xiqqoo ammallee irra buufattanii jala isaati jechuudha. Yeroo baay'ee namni marqa yoo nyaatu maaliif yoo marqi qorii jala hafe dhadhaan qorii jala hafe jaallata beektanii? Akkana keessaa ba'a jechuudha argitanii. Martuu irra wal qaba nyaata.